Hello everyone, akkam jirtu dhaggeeffattoota. I eat fish against I am eating fish. Garaagarummaan jecha kana lamaanii maali kan jedhu akka seer-lugaatti akka giraamariitti isa kana adda baasee isiniif hima. Amma booda garaagarummaan kana lamaanii nutti ulfaate namni jedhu Ingiliffaa chaanaal kana irratti argamuu qabu. Warri carraa argate ilaalee uummataa fi sheer godha adda baasee isinii ibsaa jechuudha. Okay? Maal akka ta'e garaagarummaan isaa. I eat fish. I am eating fish. Garaagarummaa kana lamaanii. Okay? Waan jiru jechuudha. I eat fish kan jedhu kuni I like fish. It is habit. Okay? Gocha yeroo hundaa ta'uu jechuudha. Okay? Yeroo hundaa gocha gootu. I am eating fish kan jedhu kuni now waan amma godhaa jirtu. Amma qurxummii nyaachuu jira jechuudha. This is present simple. Kagamanaa kuni ammoo present progressive jedhama jechuudha garaagarummaan isaa. Present simple yoo ta'e wanti inni fudhatu maali? Present simple kana irratti fi present progressive irratti garaagarummaa lamaan isaan jidduu jiru ilaallaa jechuudha. Okay? The difference between them. Okay, let us see present simple. Present simple verb 1 fudhata. V1. There is no ed, there is no s in case. But play fakkeenyaaf sleep, eat, drink. I play, they sleep, we eat, you drink. Jennee akkatti keenyaa jechuudha. Verb plus s. Yoo maal ta'e he, she, eat. Yoo ta'e verb plus s. He plays, she sleeps, it eats. Okay? Akkatti adda keenyaa jechuudha. Okay, let's go to present progressive. Am, is, and are. Okay? Plus ing. Am with I, she, he, it with is, they, we, and you with are. Plus ing. I am eating, he is eating, we are playing. Okay? Am, is, are. Sadan isaaniitu. Eating, ing, verb fudhataa jechuudha. Okay, ammas gadiin deemna. Itti gadi dhufnaa jechuudha. So, usual yoo jiraate, often yoo jiraate, sometimes and always, every. Kunniin yoo jiraate yeroo hundaa maal fayyadamna? Present simple fayyadamna jechuudha. Present simple keessatti fayyadamna. There is no verb and verb es for third person plural. And at the moment, kunniin yoo jiraate maal ta'a? Present progressive, which takes am, is, are plus ing verb. Okay? Thanks for watching. And don't ask again the difference between I eat fish and I'm eating fish. Follow for many more tips.